saayitii kana mee sagalee waaqayyoo walii wajjin dhageenya. Hojii ergamootaa boqonnaa 27 lakkoofsa 21 hanga 26tti dubbisee waaqayyoo akka nutti dubbatuuf nan kadhadha. Gooftaan inni jiraataan saayitii kana kaasee nu eebbisu. Akkas jedha. Hojii ergamootaa 27 kaasee namooti yeroo dheeraadhaaf nyaata lagannaan jiranana Phaawulos ka'ee isaan gidduu dhaabatee jiranana rakkinaaf badiisa kana oolchuudhaaf dubbii koo dhaga'uun qarxeessiidhaas ka'uu dhiisuun hin taatu. Amma garuu isin gorsa koo amma garuu isinan gorsa. Jabaadhaa markamicha malee isin keessaa lubbuun nama tokkoyyuu hin badu. Waaqayyoo isa ani kan isaa ta'e hojjedhu bira ergamaa deena halkan na bira dhufe. Hin sodaatin yaa Phaawulos, mootii warra Roomaa dura dhaabbachuudhaaf jirta. Kunoo Waaqayyo ayyaana isaatiin namootiin warri si duukaa jiran hundinuu du'a akka oolan hin godhaa naan jedhe. Kanaafis jabaadhaa jarana akkuma ergamichaan anatti himame akka inni ta'uuf Waaqayyoon nan amanadha. Haa ta'u iyyuu malee markabichi biyya bishaan keessaa tokkotti lafa rukutuun isaa hin oolu jedhee. Ameen. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Saayitii kana waaree boodaa kana akka jedhen mata duree kana irrattan wangeela isinitti lallaba. Yoo si raasee iyyuu si nyaachuu hin danda'u. Eenaa mata duree kana qabadhaa. Sagalee Waaqayyoo ergaa Waaqayyoo kana qalbeeffadhaa. Yoo si raasee iyyuu si nyaachuu hin danda'u. Mee Waaqayyoo akka nutti dubbatuuf Waaqayyoon abbaa keenya hin kadhanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa Waaqa hundumaa dandeessu abbaa keenya Gooftaa Yesuus Kiristoos ati qulqulluudha. Ati Waaqayyoos jiraataadha. Maqaa Yesuusitti galanni siif haa ta'u. Dabalee daddabalee yaa Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Waa'ee amantoota kanaaf sin galateeffadha. Waa'ee saba kanaaf sin galateeffadha. Yaa Waaqayyo konfireensii kana kan hirmaataa jiran hundumaaf maqaa Yesuusitti galanni siif haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusitti galanni siif haa ta'u. Ilaa yaa Waaqayyo dargaggoota namoota hundumaa abboota harmoota nama sagalee kee guyyaa irra dhaga'u kana eebbisi yaa Waaqayyo. Maqaa Yesuusiin eebbifamaa. Sagalee kanaan maqaa Yesuusiin eebbifamaa. Loora labadana magala badduuna maqaa Yesuusiin eebbifamaa. Saayitii kanaa kaasee maqaa Yesuusiin jireenya kee kan dukkaneessu namummaa keessan konfireensii kana keessa buufatee kan jeequ barbaadu gooluu barbaadu sakaan hojiitti qabee sagalee Waaqayyoo akka isiniin dhageenya kan godhu maqaa Yesuusiin isinirraa kan cabii haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin isinirraa kan cabii haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kan cabii haa ta'u. Amma fayyinni adda ta'e amma nagaan adda ta'e keessa na buufatu. Dhukkubi koronaa sammuu namootaa qabee jiru ilaa firoota kee haa ta'u ilaa obboleettii kee haa ta'u namatti beektu namatti hin beeknerraa sagantaa kana keessa dhibeerree kan jiru jiraate laphee namaa jireenya namaa qabatee kan jiru jiraate humni dhukkuba kan cabii haa ta'u. Kalee namaa garaacha namaa kan nyaatu mataa bu'uudhaan kan nama dhukkubsachiisu xonqolaaf digiintirra kan ramadame amma saayitii kana gadi sinaa dhiisu. Ela gadi siyaa dhiisu maqaa Yesuusiin. Dhukkubi gadi siyaa dhiisu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gadi siyaa dhiisu. Galaana ta'e sitti turtus gadi siyaa dhiisu maqaa Yesuusiin. Fayyaa maqaa Yesuusiin. Fayyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin na jedha. Amma saayitii kana kaasee yaaddoo sirraa nan cabsa. Inni qalbii Liidiyaa bane qalbii kee abanu. Lallaba Phaawulosiin jijjiiramte Liidiyaan maqaa Yesuus Kiristoosiin lallaba kanaan saayitii kana kaasaati geeddirama. Galgalli kun galgalatti itti geeddiramtu siif haa ta'u. Loora labadana magala badduuna maqaatu jina maqaa Yesuus Kiristoosiin dibata isin irratti nan waama. Ayyaana Waaqayyoo isin irratti nan waama. Ulaana Waaqaa isin irratti kan baname haa ta'u. Kan baname haa ta'u. Kan baname haa ta'u. Amma fayyinni namoota baay'eedhaaf hin ta'a. Amma fayyinni namoota baay'eedhaaf hin ta'a. Galgala kana fayyinni namoota baay'eedhaaf hin ta'a. Maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyaa. Kan dhukkubsattan fayyaa. Kan gadditan gammadaa. Kan dhabdan argadhaa. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin fayyinni isiniif ta'eera. Nagaan isiniif ta'eera. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoositti Gooftaa galanni siif haa ta'u. Dabalee ulfinni siif haa ta'u. Sagalee dubbii kee nutti dubbadhu. Bitaan mirga biyya keenya lafa keenya qilleensa keenya irraa hojii seexanaa samaatii keenya lolu lafa keenya lolu saba keenya lolu ifadhu. Namoonni biyya alaa biyya keessaa deessanii sagalee kana dhaggeeffataa jirtan maqaa Yesuus Kiristoosiin saayitii kana kaasee nagaan
keessaniif jireenya keessaniif karaa keessaniif ta'eera. Maqaa Yesuusitti nagaan isiniif haa ta'u. Sagalee dubbii kee nutti dubbadhu Gooftaa. Maqaa Yesuusiin ameen. Iddoo kana keessatti Phaawulosiif namoota isaa wajjin jiran argina. Phaawulosiif namoonni isaa wajjin jiran kun Phaawulos raajitti raajaa tureera. Iddoo kana hin kaanu. Iddoo kana hin deemnu. Qarxeesidha iddoo jedhamu. Qarxees iddoo jedhamu kanaati hin kaanu. Hin deemnu. Garuu isaan hin qabanii kaaniiru. Waaqayyos mootii warra Roomaa dura dhaabbattee hin dubbattattiin jedheera. Markabi kun hin nyaatamti. Karaan irra jiru kun rakkoo qabaadeera Phaawulos. Garuu diidanii yeroo isaan fuudhanii kaan argina. Ergamootaa boqonnaa 27 lakkoofsa 21 kaasee keessuma. Yeroo namoonni nyaata lagatanidha yeroon kun. Yeroo namoonni bu'anidha. Yeroo namoonni dhiphatanidha. Yeroo raafamaati. Baala addaa nama gaatu jiina. Yeroo gidiraati. Manaa baaniiru. Garuu galaanarra namoonni kun turtii guyyaa 14 turaniiru. Waan nama dhibu keessaati. Namoonni nyaata lagataniiru. Dadhabaniiru. Galaanarra tutturaniiru. 21 irratti namooti yeroo dheeraadhaan nyaata lagannaan jedha. Phaawulos ka'ee isaan gidduu dhaabbatee jara nana rakkina badiisa kana oolchuudhaaf dubbii koo dhaga'uun qarxeesiidhaas ka'uu dhiisuun hin ta'a ture. Qarxeesiidhaas ka'uu dhiisuun hin ta'a ture. 22 irratti garuu waan tokkotti dubbata. Haa ta'uyyuu malee Waaqayyo ergaa fideera. Waaqayyo sagalee fideera. Amma garuu isinan gorsa jedha Phaawulos. Si gorsa Waaqayyo galgala kana. Hin nageessaa. Si gorfata Waaqayyo. Isin gorfata saba Waaqayyo galgala kana. Waree booda kana si gorfata Waaqayyo. Nu gorfata Waaqayyo yoon nageenya ta'e. Barichi bara hamaadha. Galaana isaa bidiruu yookiin markabaan irra deeman miti. Lafa keessa ce'an miti. Rakkinumanii gurraan nageenyuun nurratti ta'ee jirudha. Ta'aa jirudha. Harka qabee garuu Waaqayyo nu dabarsa. Amma sinan gorsaati na dhagaa jedhe Phaawulos. Tokkoffaa irratti akka jedhe jabaadhaa. Jabaadhu sii jedha Waaqayyo. Eenyuti sodaataa kan jirtu? Eenyuti raafamaa kan jirtu? Sodaan laphee keetti kan namne. Sodaan gaa'ela keetti kan namne. Borii kee kan sodaattu. Har'a jiraachuuf illee sodaataa kan jirtan. Namoota meeqa konfireensi kana keessatti kan argamtan? Yaa isa sodaataa jirtu ishee sodaataa jirtu sagalee kana dhaggeeffadhu. Yoo si raaseyyuu si nyaatu hin sodaatin. Mata duree akka jiru irratti lallabaadha. Yoo si raaseyyuu si nyaatu. Hammam yoo si raase si nyaatu. Inni lammataa markabicha malee isin keessaa lubbuu nama tokkollee hin badu. Muki immoo muka dira bakkee yoo caccabee bades. Markabichatu caccabee bada maleessa isin keessaa namni badu tokko hin jiru naan jedheera Waaqayyo. Natti dubbateera. Har'a dhagaa jirta. Badiisi dachee kana irratti dhufaa jira. Badiisa addunyaa kana irratti dhufaa jira. Warra Waaqa nageenya irratti dhufaa jira. Warra Waaqayyoof toleen jenne irratti dhufaa jira. Sagaleen sii dhufeera misiraachoo. Ilaa waarii boodee kana, ilaa saayitii kana. Yaa nama saba sodaataa jirtanii, nama sodaataa jirtanii, maatii keessanii, firoota keessanii sodaataa jirtanii. Markabichatu caccaba malee lubbuun nama tokkoyyuu waan ta'u. Biyya ormaa keessatti miilan du'a kan jettu. Biyya ormaa keessatti du'ee reeffi koo miilana gala kan jechaa jirtan. Hin duutu jedha Waaqayyo. Biyya ormaa keessatti hin duutu sin jedha Waaqayyo. Reeffi keessin galu jedha Waaqayyo. Fayyaa manaa baate galataan galta gara mana keetiitti, gara maatii keetiitti, gara biyya keetiitti galataan deebitee galta. Lubbuun nama tokkoyyuu waan ta'u namni hin badu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin konfireensi kana hirmaataa kan jirtan, dhagaa kan jirtan maqaa Yesuusiin bara hamaa kana namni tokko hin badina. Namni tokko hin du'ina. Namni tokko hin maraatin. Fayyina isinitti abboomeera. Nagaan isinii bata. 23 irratti ergaa namni tokko hin badu jedhee Phaawulos roonni waan tokko dubbate argina. Waaqayyo koo isanii kan saa ta'e hojjedhuuf biraadha. Ergamaan edaal kan dhufe na bira dhufeedha. Waaqaaf hojjetaa jirtaati. Haalleluuyaa. Waaqayyoof hojjetaa jirtu saba Waaqayyoo. Kan dudduuba deebitan hin jirtanii. Har'a konfireensi kana keessatti kan argamtan. Dudduuba deebitanii waaqeffannaa kadhata tajaajila karaa kamiinillee Waaqa sodaachuudhaan dugda duuba kan deebitan. Deebi'aa isin argateera dubbii Waaqayyoo. Innan hojjedhuuf jedha Phaawulos. Argitanii Waaqaaf hojjechuun bu'aa qaba. Waaqaaf hojjechuun of oolchanii saba kan biraa, of oolchanii namoota kan biraa oolchuu qaba jechuudha. 23 irratti waan hin dubbatu edelkan ergamaan Waaqayyoo na bira dhufe jedha. 24 irratti akka naan jedheedha. Hin sodaatin. Atumti mataan kee maal hin godhin. Hin sodaatin. Waa'ee saba wajjin jirtu kana hin sodaatin. Hin sodaatin yaa Phaawulos mootii warra Roomaa dura dhaabbachuudhaaf jirta. Kunoo Waaqayyo ayyaana isaatiin namootii warri si duukaa jiran hundinuu du'a akka oolan hin godhaanaan jedhe. Haalleluuyaa.
namooti warri si wajjin jiran kun namni tokko hunduu ergamichatutti dubbata. Waaqayyo akka isaan hin duune, Waaqayyo akka isaan hin banne, Waaqayyo akka isaan hin salphanne hin godhaa jedha. Du'a oolcha Waaqayyo, maatii kee du'a oolcha Waaqayyo, firoota kee du'a oolcha Waaqayyo, du'a si oolcha Waaqayyo. Du'i biyyatti dhufuu nafu, jalloota si buukkeedhaa fuudhee ba'uun isaa nafu. Galaanni uursu kun galaana isaa nuti beeknu akka addunyaatti akka biyyaatti akka naannootti illee tokko tokko hin beeknu miti. Hamma bishaan xixiqqooti isa miti. Rakkina dachee kanarratti uffisee jirudha har'a. Hin sodaatin yaa Phaawulos, mootii warra Roomaa dura dhaabbachuudhaaf jirta. Maal taate galaana kanarra ceete markaba raafamtu kanaan hin duuta hin nyaatamtu tun taane hin ceetu hin falmattu ammoo dura dhaabbatte namoonni si wajjin jiranis hin du'an hin oolu. Akkasitiin hin jechaa jira Waaqayyo, hin oolta siin jechaa jira Waaqayyo. Waan nama nyaatullee jira, wanti nama balleessullee jira, wanti nama fuudhee ba'u jira. Hin oolta siin jedha Waaqayyo. Hin ooltu siin jedha Waaqayyo. Maatii keessanii wajjin hin ooltu jedha Waaqayyo. 25 irrattis kanaafis jabaadhaa jedha. Irra deebi'ee jedha kanaafis jabaadhaa jedhana. Akkuma ergamichaan anatti himame akka inni ta'uuf Waaqayyoon nana maradhaa. Ergamichi edanatti dubbateera. Namni tokko waan ta'u Waaqayyo keenyatti amanattu namoota kana hundumaa du'a oolcha naan jedheera. Anis immoo akkuma inni anatti hime akka inni ta'u Waaqayyoon nana maradhaa. Amantee oolchuu qabda. Amantee nama kan biraa oolchuu qabda. Nama kan biraa illee bu'aa ta'uu qabna. Yaa isa raftuu dammaqeedhaan caafameera. Hirriba du'aa keessaa, hirriba rakkinaa keessaa dammaqaa. Yaa isa raftuu dammaqi. Maal hojjechaa jirraa? Kadhachaa jirraa? Galateeffachaa jirraa? Gammadaa jirraa Waaqayyo fuulduratti. Yeroo hundumaa gammadaa jedha. Caafamee jira. Yeroo hundumaa gammadaa. Ammas irra deddeebi'een jedhaati gammadaa jedha. Gammachuu namoota keessaatira. Haalli jireenya dachee kanarraa gammachuu harka Waaqaa keessaa nu dhufe. Kadhata, galata harka Waaqaa keessaa nu dhufe. Argachuu dhabuun namoota baay'ee ulfina Waaqayyoo gachisiiseera. Inni kaan jireenya dachee kanarratti fooyyee milkaa'ee waanuma jiraate fakkaatee gooftaa dhiiseera. Inni kaan immoo waan jireenya dachee kanarraa dhabeef Waaqayyoo hin jiru. Ani firaan qabu, utuu Waaqa isa jabaa qabu, isa bubbee dhaabu, isa galaana dhaabu qabu, ani qofaa kooti. Akka sabi Israa'el biyya Gibxiitii ba'anii hin guunguman warra kaan boofatti deegdeesse, warra kaan lafatu dho'ee isaan liqimse. Garuu Waaqayyo biyya rakkinaaf gidiraa sana keessaati yeroo isaan baase gara nama 600 olii turan jedha. Hinduman garuu ijoollee karaatti dhalatantu biyya kanaanitti biyya abdachiifame sanatti galan jedha. Namooti jaboodha jedhan Iyyaasuuf Kaaleebitti duukaa gale. Jireenya sosii fuuldura jira. Rakkinarraan ilaaliin. Galaana ta'ee isa si ursu, sitti ursu, gurrarraa isa si ursu. Hojjettee milkaa'ina isa jiroowwate. Waggaa meeqan hojii hojjette garuu buukii korroomtuu hin jiru. Galaana ta'uu danda'a. Biyya ormaa jiraadde waan tokko yoo hojjetan jechaa jirtaa laata? Biyya keessa biyya alaa kan jirtan iddoo garaa garaa hojjettee milkoomne ani jechaa jirtaa laata? Dhaga'i Waaqayyoon. Phaawulos of oolcheetu saba kan biraa oolche. Sababa Phaawulosiif namni kun hundumtuu doole. Namoonni kuni baay'inni isaanii nama 276 turan jedha. Warri markaba sana keessa turan, markaba Phaawulos keessa ture keessa kan turan nama 276 turan jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 27 lakkoofsa 37 dubbifadhaa. Har'a namni of oolchuu yoo dadhabeera. Seeraawwan boqonnaa 6 7 8 dubbifattan yeroo Nohi itti Waaqayyo dubbate waggaa 120 of oolchaa jedheetu sababa duuf jedhutti maa ture. Erga isaan didanii garuu waggaa 120 booda of oolchittiin jedhe Waaqayyo. Seeraawwan boqonnaa 8 dubbifattan yeroo Nohii fi maatiin isaa oolan argitu. Asirratti garuu hojii ergamootaa boqonnaa 27 kanarratti Phaawulos Waaqayyoon waan amanateef, Waaqayyoon waan sodaatuuf, Waaqayyoon waan buleef hojii ergamootaa boqonnaa 9 irratti waan hundumaa kana dhiisee Yesuus Kiristoositti ergamaniiti. Phaawulos dugda duuban deebine gara kuteessa ta'e Waaqayyo nama gara kuteessa siyaa godhu. Namni piramu namni raafamu hin ta'u. Nama laalaalee waaqessu hin ta'u amantii keessatti. Yoo argatte yoo dhabde yoo arrabsamte yoo jaallatamte yoo jibbamte yoo gamte Waaqayyo jira jedhe. Jira jedhe Waaqayyo. Yoo dhukkubsatte Waaqayyo jira jedhe. Inni ulfina isaa si argisiisa. Haalelluuyaa. Sababa Phaawulosiif jecha namoonni 276 isaa wajjin du'a oolani. Sababa koof jedhee nama meeqa du'a oole laata? Sababa keessaniif jedhee nama meeqa du'a oole laata? Moofuma keetii yoo du'a kana taartaati. Namni of ajjeesu mootummaa Waaqayyootti hin galuudha.
rakkina sodaatti du'an kadhatin hin darbaa laftiin bari'a waan ta'eef seenaan hin jijjiirama. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Urraa'uu markabichi inni Phaawulos jedhe. Seenaan hojii ergamootaa boqonnaa 27 26 haa ta'u iyyuu malee markabi keenya biyya bishaan keessaa tokkotti lafa rukutuunsaa hin oolu jedhe. Lafa rukutaa maaltu lafa rukutuuf jedhe laata? Waan naannaa jira dachee kanarra nama fuudhee ba'uudhaaf balleessuudhaaf marsaa jira naannaa jira. Lafa rukutuunsaan oolu hin oolle immoo akkuma jedhe hin urraa'e markabichi hin urraa'e. Hojii ergamootaa boqonnaa 27 39 amma 44 olaaltan hin argattu. Warri kaan daakaadhaan jedha. Warri kaan immoo battee mukaati ishee cabduu sanaan hin ce'an jedha. Akkuma Waaqoo dubbate namni badee hin jiru, namni du'e hin jiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo nu oolchuu hin danda'a. Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 20 inni humna isaa isa nu keessatti hojjetuun wanta nuyi kadhannuuf wanta nuyi yaaduu dandeenyu hundumaarra safara caalchisee gochuu danda'a jedha Phaawulos. Safara caalchisee gochuu danda'a Waaqayyo. Eeyyee hin godha. Kadhatatti gararraa safara irra dabarsee gochuu danda'a Waaqayyo. Hin sodaatinati. Warri markaba kaleessa oofaa turan illee sodaa guddaatu itti namme. Gaafa inni karaa irraa kaatee jedhu fiinyoo safaraatiin galaana sanadha. Fiinyoo safaraa keessa gadi buusanii safaran jedha. Isaaniin galliqimsuu jalqabe dhunnuma 74 jedha. Asii gad fageenyi isaa ammas dabalanii ittumaa safaruu gaafa kaan dhunnuma 56 asii gadi jedha. Yoo irrachaa deeme iyyuu karaa malee isaan fuudhee ba'e hin dide bubbeetutti ka'e hin uurse galaanatu fudhatee ka'e. Maa inni si fudhatee ka'edha? Kaafuu gallaachuunaa. Haalleluuyaa. Maa inni sammuu kee fudhatee deemaa jiru kun? Akkati hin jiraanne godhee ganamaa galgala si boostee maa inni sammuu kee fuudhee deemaa jiru? Maa inni sammuu keenya fuudhee deemaa jiru? Deebi'aa. Gara kadhataatti deebi'aa. Gara galataatti deebi'aa. Waaqayyo gargaaraadha. Waaqayyo fayyisaadha. Guyyoonni hundumtuu Waaqayyo duratti lakkaa'amaadha. Sichi naaf hin darbu hin jedhin. Ergaa Phexros lammataa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irratti akka jedha. Michoota koodha guyyaan tokko goofticha biratti akka waggaa kumnis akka guyyaa tokko ta'uusaa yaadatti qabadhaa. Mee kana yaadatti qabadhu. Waggaa kuma akka guyyaa tokko gochuu danda'a Waaqayyo. Siif bara dabarsuudhaaf. Waggaa kuma guyyaa tokko gochuu danda'a. Guyyaa tokko immoo waggaa kuma gochuu danda'a. Dheeressuu gabaabsuu danda'a Waaqayyo jechaadha. Daawit immoo akkas jedha. Faarsaa 7 lakkoofsa 1 irratti. Waan tokko dubbata. Waaqayyo gooftaa koodha. Ani sittan kooluun kun hangalaadha. Na gargaariidha. Warra na ari'atan hundumaa jalaan na baasiidha. Isa si ari'achaa jiru jiraati si haa baasu Waaqayyo. Harka kee ol kaafadhu. Nama ari'atamaa jirtu. Namoonni ari'atamaa jirtan. Namoonni riba dhabdan. Namoonni jeeqamtan. Ilaa harka kee ol kaafadhu. Maqaa Yesuusiin nan jedha. Isa si ari'achaa jiru jalaati Waaqayyo si haa baasu. Namoonni ari'atamaa jirtan. Namoonni lolamaa jirtan. Ilaa na duukaa taa'ati akka jedha. Jaa Waaqayyo sana ari'achaa jiru jalaati na baaseedha si baasa Waaqayyo. Waaqayyo gooftaa koo ani sitti koonuu nan galadha Daawit. Faarsaa 7 irratti na gargaari jedha. Warra na ari'atan hundumaa jalaa na baaseedha. Si baasa Waaqayyo. Nu baasa Waaqayyo. Nu fura Waaqayyo. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Galaanni kun nu kuramte hirraafte namoota Waaqayyoodhaan garuu nyaachuu hin dandeenye. Kana duwwaa miti iddoo baay'eettis Maarqos boqonnaa 6 45 kaaftanii dubbifattanis Yesuus gara namaa 4,500 nyaachisee amma isaan geggeessutti immoo bartootaan immoo gara laga gamaa ce'aattiin jedhe. Gara Beetisiidaa ce'aattiin jedhe. Bartoota isaatti gaafa hime. Tuuta sanatti immoo nagaadhaan deebi'ee Yesuus gara gaaraatti kadhataaf ol ba'edha. Bartoonni garuu galaana gaafa ce'u kaan bidiruun isaaniitti bubbeen bubbiseedha. Yesuus garuu galaanarra deemaa dhufeedha. Isaanii raafamaa jiru. Ola bagala baduna magatu jina. Isaanii bu'aa jiru, isaanii raafamaa jiru. Yesuus immoo galaanarra deemaa dhufe. Eekiraadha si'ani. Yesuus bidiruu isaaniitti gaafa seenu garuu dhaan galaanaa sun irraa dhaabbate, bubbeen irraa dhaabbate. Isaanii wajjinis jedha. Bidiricha yaabbatee qilleensichi dhaabbannaan waanuma jedhan wallaalan jedha. Maarqos boqonnaa 6 51 irratti. Isa lola sirti kee kana Waaqayyo sirraa dhaaba boru. Waan jettu wallaalta. Waan dubbattu wallaalta. Dhugaan siin jedha. Nagaan Waaqayyo dabalee isiniif haa ta'u.
konferensii kanarra dhuftanii iddoo garaa garaati sagalee waaqayyoo dhaga'uu dhuftan dhuftan misraachoo amma sirra deebi'ee mata duree kana dubbadha. Yoo siraaseyyuu si nyaachuu hin danda'u. Isa kama ta'u yoo siraaseyyuu si nyaachuu hin danda'u siin jedha waaqayyo. Yoo si boosiseyyuu yoo si ari'ateyyuu yoo si sodaachiseyyuu si nyaachuu hin danda'u siin jedha waaqayyo. Erga nu nyaatu ta'e maaltu taare tokko erga nu nyaatu ta'e tokko ceetee of argita. Erga inni si nyaatu ta'e erga inni nu nyaatu ta'e ceenee yookaan ceetee of argita. Lammaffaa badiisa keessaa baraaramtee jiraatta. Erga inni siraasaa jiru si nyaatu ta'e badiisa keessaa baraaramteetu jiraatta. Sadaffaa ulfina waaqayyoo argita. Ulfina waaqayyoo arge sabi sun badiisa keessaa baraaramee jiraate sabi sun tokkoffaa ceetee of argita. Lammaffaa badiisa keessaa baraaramtee jiraatta. Sadaffaa ulfina waaqayyoo argita. Akka jedha Xiimotewos duraa boqonnaa 6 irratti Phaawulos akka jedha Xiimotewosiin yaa Xiimotewos wanta daraa sitti kenname sana jabeessii eegedha. Gooftaa Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Inni amanamaadha. Inni waaqa hundumaa danda'udha. Inni oolchaadha. Inni of galchaadha. Waaqayyo isa qajeelaadha. Inni nu gargaara. Si gargaara waaqayyo. Akka jedha Isaayyaas 43:2 yommuu ati bishaan keessa deemtu ani si wajjinan jira. Yommuu ati bishaan keessa ceetus bishaanni si biratee hin badu. Ibidda keessa yommuu darbitu hin gubatu. Harrabii ibiddaas sin qabatu jedha. Sin qabatu. Yommuu ati bishaan keessa deemtu ani si wajjinan jira. Yommuu ati bishaan keessa ceetus bishaanni si biratee hin badu. Ibidda keessa yommuu darbitu harrabii ibiddaa sin qabatu jedha. Waaqayyo gooftaa isa jiraataaf galanni guddaan haa ta'u. Sadageenya waaqayyo nuuf eebbisu. Mee harka keenya ol kaafannee waaqayyoon kadhanna. Gooftaa Yesuus Kiristoos waaqa hundumaa dandeessu abbaa keenya galanni siif haa ta'u. Sagalee dubbii kee waan nutti dubbatteef sagalee dubbii keessa jireenyaan nama ga'u sabayyinaan nama ga'u sa'eebbaan nama ga'u waan nutti dubbatteef galata argadhu. Amma saayitii kana kaasee ilaa namoonni dhukkubsattan lafa isin dhukkubaa jiru harka keessan kaawwadhaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dhukkubi jireenya kee qabe. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin mataa bowwaa ta'u dudda kutaa ta'u nanna gubaa ta'u garaacha kee kan dhukkubsa ta'u kalee kee kan dhukkubsa ta'u xaaxarii kalee kee irratti uumame haa ta'u somba kee kan si dhukkubsachiisu haa ta'u miilla kee kan si dhukkubsachiisu haa ta'u kan si joonjessu kan lafa si marsiisu haa ta'u kan si boosisu haa ta'u humna hafuura hamaa haa ta'u amma maqaa Yesuusiin fayyinni isiniif haa ta'u. Amma maqaa Yesuusiin fayyaa. Paaladduuna magaalabadduuna maqaa Yesuusiin fayyaa. Maqaa Yesuusiin fayyaa. Foonitti hafuuratti fayyaa. Hojjedhaatii milkaa. Baradhaatii milkaa. Karoorri keessan maqaa Yesuusiin fiixame isa argatu. Humna isin lolu dhaheera. Maqaa Yesuusiin dhaheera. Maqaa Yesuusiin dhaheera. Dhaani irraa saba kanarraati. Obboleettii kanarraa. Gaa'ila ishee kan loltu. Gaa'ila isaa kan loltu. Hojii isaa kan loltu. Hojii ishee kan loltu. Jireenya isaanii kan dhiphiftu. Jireenya isaanii kan rakkeeftu. Humna dhiiga Yesuusiin. Humna dhiiga Yesuusiin. Abbo mucummaanaa kenname sin rukuta. Hafuura xonqolaa, hafuura digimti. Mana isaan keessa jiranitti kan abboomamtu. Sakaan hirriba dhowwachuudhaan, sakaan dhukkubaan, sakaan koronaan, sakaan yaaddoodhaan, hafuura du'aan kan doorsiftu, abjuudhaan kan rakkiftu. Amma maqaa Yesuusiin isinirraa cabeera. Amma maqaa Yesuusiin isinirraa cabeera. Amma maqaa Yesuusiin isinirraa cabeera. Fayyinni namoota baay'eef ta'eera. Nagaan namoota baay'eef ta'eera. Hara galfiin namoota baay'eef ta'eera. Namoonni bo'aa jirtanii hin boossan kana booda jira Waaqayyo. Namoonni gaddaa jirtan kana booda hin gadditan jira Waaqayyo. Namoota sodaataa jirtan kana booda hin sodaattan jira Waaqayyo. Isinan gargaara galladduu nama gaatu jina. Isinan gargaara jira Waaqayyo. Maatii keessan nan gargaara. Isa isin sodaataa jirtan sana argeera. Isa isin itti raafamaa jirtan sana argeera. San isin itti hirriba dhabaa jirtan sana argeera. Isinan gargaara jira Waaqayyo. Isinan gargaara hamaatti isin hin kennuudha Waaqayyo. Diinatti isin hin kennuudha Waaqayyo. Koronaatti isin hin kennuudha Waaqayyo. Balaa garaa garaatti isin hin kennuudha Waaqayyo. Hin sodaatinaa jira Waaqayyo namoota baay'eedhaan. Hafuura sodaan isinitti nammee hafuurri sodaa laphee keessan qabatee namoonni kan biroon hin duuta kan jedhu gurra keessa irraa dhageessu. Otuma kadhattanii hin duuta kan jedhu dhageessu. Si goyoomsa seexanatu jedha Waaqayyo. Diina keessi goyoomsa hin duutu jedha Waaqayyo. Hin duutu hin sodaatin jedha Waaqayyo. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenyi keessan, namummaan keessan, barri keessan dhiiga Yesuus Kiristoosiin
kan dibame haa ta'u dhiiga Yesuus Kiristoosiin kan shaffaname haa ta'u hamaan jalaas hin dhosseera du'a jalaas hin dhosseera salphina jalaas hin dhosseera leeyyoo jalaas hin dhosseera lafa sagaleen kun ga'e hundumaan maqaa abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoon nagaan eebbi Abrahaam eebbi Yisihaaq eebbi Yaaqoob dachaa dabalee maqaa Yesuus Kiristoosiin haa ta'u gooftaan inni jiraataan hunduma keessan eebbisu eebbifamaa sagalee kana dhaggeeffadhaatii ittiin fayyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Anafi nakabe na fide godati yomba de anike anafi nakabe na fide godati yomba de anike unufi nukabe nu fide godati yomba de anike unufi nukabe nu fide godati akka keetin jiru kan nama biadu bichu amasisa sirrasu akka keetin jiru kan nama biadu bichu amasisa sirrasu bichu amana mako abba jallata mako fudu galata ko bichu amana mako abba jallata mako fudu galata ko 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 Yesa kore arka kerati kapane fate marata faye arka kerati galate fate asentu tarke waninki dala kaningo danne wato kay arka kerati tore manne yesa kore arka kerati kapane fate marata faye arka kerati galate fate asentu tarke waninki dala kaningo danne wato kay arka kerati tore manne achucha duref junkursa sanadin katar dite madiki yo singodate fute fardan korsifte ilalti kan kef kan nama duru wal buken jiru karmi bu acha duduba de mudamma fanjiru achucha duref junkursa sanadin katar dite madiki yo singodate fute fardan korsifte ilalti kan kef kan nama duru wal buken jiru karmi bu acha duduba de mudamma fanjiru yesa kore arka kerati kapane fate marata faye arka kerati galate fate asentu tarke wandinki dala kaningo danne wato kay arka kerati tore manne yesa kore arka kerati kapane fate marata faye arka kerati galate fate asentu tarke wandinki dala kaningo danne wato kay arka kerati tore manne duwajallise siti morkate si jalan didu sidake fate debisiif lata callisen turu gola koo jira gocha tojjette nan boqochisu arrabsoo duraaf jecha maasanuu dabarsiteetu duwajallise siti morkate si jalan didu sidake fate debisiif lata callisen turu gola koo jira
gocha hojjette nan boqochisu arrabsoo dura jecha maasan dabarsiteetu isa googetu lalisee margee rakkinni hin jiru gadda keenyatu nuuf jijjiirame gammannee nu ta'u isa googetu lalisee margee rakkinni hin jiru gadda keenyatu nuuf jijjiirame gammannee nu ta'u michuu amaana maakoo